argitanii mi maasha Allah. Ashamaa harka fuunee nageenyi koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hordoftoota Boonee Tuubii akkam jirtu nagaa keessi ani obboleettiin keessan nagaa kootii galata rabbii. Baga nagaan gara mana Boonee Tuubiitti dhuftanii nooraa oluma seenaa manni mana keessanii. Hayyee jaalatamoo kabajamoo maatii Boonee Tuub akkasuma maamiloota Boonee Tuubii baga nagaan dhuftan. Baga viidiyoo biraatiin walitti deebinee isiniin jechuun jaalladha. Warreen Boonee Tuubiif maatiin taane Boonee Tuubiif maatii ta'a. Warreen ammoo maamila Boonee Tuubii maatii Boonee Tuub taatanii angaaraa turtan galatoomaadha. Ammallee laayik, sheer, koomentii gochuun walaa jabeessinuu wal faana haa deemnu jechuun dhaamsa kootii. Har'a waliin biskuutii yookaan immoo cornaaqqee haa dalagannu. Warreen cornaaqqee yaaddan akkuma kanallee warreen biskuutii yaaddan kootaa waliin haa nyaannu waliin haa dalagnu isiniin jedhaa. Hin beektan cornaaqqee dalaguu hin beektan jechuu yookaan immoo barumsa isinii laachuu osoo hin taane walumaan dalagnee haa nyaannu jechuu barbaadeeni. Jalqaba irratti daakuu qopheeffadheen jira. Daakuun suni lakkoofsa tokko. Isa kana jechuudha. Lakkoofsi tokko bifa biraatiin illee hin jira. Zayitii maankaa tokko, sukkaara maankaa tokko, amma singaatti godhattanii maankaa xiqqishu tokko amma sinti tole jechuudha. Irshoon as jira. Irshoon tokkollee hin jira kan waraqata keessaa halawiyaatii minamni kan ittiin hojjetan jechuudha. Ani fakkeenyaaf irshoo kan fayyadame. Irshoo kana jalqaba maankaa tokko kunoo as keessa godhee bishaan itti naqeetiin jira. Daqiiqaa 5 booddee gaafa inni isiniinti ta'u fuutanii as naqattanii akkuma kanallee bishaan lab kan jedhu yookaan immoo ho'aas miti qorraas miti jechuudha. Miidiyemii yookaan immoo wasat kan jarri jedhan sanii jechuudha. Sirriitti bukeessuu qabdanii masee beektanii namni daabboo tolchuu beeku badaa isa dhibu garuu sirriitti sukkumtanii bukeessuu qabdan. Maaliif gaafa tolchitan sanii akka isinii bareedutti jechuudha. Isinii galajee yaada. Kunoo akkuma argitan bukeessee xumureetiin jira. Walumaa galatti walakkaa sa'aatii yookaan immoo sa'aatii tokko sirriitti akka isinii bukaa'utti jechuudha. Sababiin isaatu yoo sirriitti hin bukoofne booddee cungaraa keessan isin gubuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sirriitti isinii bukaa'uu qaba. Feestaalitti martanii mikroweefii keessa akkuma kanallee furuunii qorraa keessa yoo keessan dafee kofsinii ji'aa jechuudha. Hanga inni kofsi'ee walitti deebinutti hanga xumuraatti wajjinumaan haa turru walumaanis haa nyaannu isiniin jedha. Hayyee jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota Boonee Tuubii turtii sa'aatii tokko booddee walitti deebineetii jirra. Akkuma arguu jirtan kukkuteetii kaa'achuun jira. Akka feetanitti kukkutachuu dandeessanii dheeressitanii illee mummurtanii haaduutiin kukkuttanii akkuma kana maqasiitiin qirxiitti baasuu dandeessanii. Ani garuu harka kiyyaanan kukkutee jechuudha. Akkuma arguu jirtan maaliif gaafa bilchaate cornaaqqeessa biyya keenyaa sana akka fakkaatutti jechuudha. Isiniif galajee yaada. Biyya kun akkuma arguu jirtan zayitii keenya jalqaba ho'ifannee akka nuti tolutti yookaan immoo akka nuufaa bareedu jennetti mummurree zayitii keenya ho'aa sana keessa buufna. Laazima zayitiin ho'aa ta'uu qaba. Zayitiin ho'aa kan hin taane yoo ta'e zayitiin nu jalaa dhugaa jechuudha. Kanaafuu zayitiin dirqama ho'aa ta'uu qaba. Zayitiin sun ho'aa ta'eetoo jiru laazima zayitiin sun erga bukoo keenya keessa buufannee yookaan immoo erga mummurree keessa buufne boodatti zayitiin laazima qannafamuu qaba jechuudha. Sababiin isaatu
keessi isaas duubni isaas wal faana akka bilchaatuuf yoo zayitiin akkuma itti fufeen ho'aa sanaan yoo kan adeemnu ta'e nu jalaati keessaa bukoo ta'e bakkeen isaa qofti bilchaachuu danda'a jechuudha. Inna walumaa galatti kana fakkaata. Bilchaatu ammallee walumaan bilcheessina hanga dhumaatti. Waaw biskootiin keenya kana fakkaata. Erga inni bilchaachuu jala ga'ee erga inni bifa jijjiirratee abiddatti dabaltanii jechuudha. Jalqaba qannasneerra akka zayitii keessatti nu jalaa hin dhugneef jalqaba ibidda qannasneerra. Erga inni bifa jijjiirratee erga inni bifa jijjiirratee maal jedhee boodammoo abiddatti dabaltanii xiqqoo jechuudha. Ammallee ganaadha. Walumaa galatti walumaan turra. Argitaniimi? Maashaallah. Baay'ee jabaata. Isuma biyyaa fakkaataa jechuudha. Isin galanti qonna gara dubbachuu baay'ee dubbachuu isaallee nama dhibu. Nuti hundee fuuldurtuu biyyaa osoo hin taane akkuma kanatti isiniin jira. Isin galaami. Annaa kanama isiniin jedha. Amma fayyadamtisnee walitti deebina. Hayyee hordoftootaa fi hordoftoota kabajamoo maamila Boonee Tuubii dhugaa dubbachuuf cornaaqqeen keenya baay'ee midhaa lakkoofsa tokko boombii dhoosaa warreen dalagachuu barbaadan dalagadhaa haala salphaatiin dalagachuu dandeessanii baay'ee tokko midhaa. Ani gama kiyyaan baay'een jaalladha. Jalqabumaa kaasee xiqqummaa kiyyaa kaasee baay'een jaalladha. Isinillee haala gabaabaa fi haala salphaa ta'een hojjettanii nyaachuu dandeessanii isiniin jedha. Hordoftoota kabajamoo jaallatamoo Boonee Tuubii hanga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan turaan dhaamsa kooti. Warreen Boonee Tuubiif maatiin taanee asumaan maatii ta'a. Warreen taatanii jirtan laayik koomentii sheer gochuun jajjabeessaa. Baay'ee isiniin jaalladha baay'ee isiniin kabajaa. Hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal agarrutti turtiin keessan turtii gaarii.